Furdina hir'isuu yoo barbaaddan wantoota kana fayyadamaa. Fakkeenyaaf salaaxaa yeroo raftan yeroo hundumaayyuu jechuudha. Yeroo keessatti warreeftan salaaxaa fayyadamaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota akka bijamtoota chaanaala akkootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa gootuun qaba isiniin jechaa. Egaa warroon jaalala kiyyaaf mooraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha. Egaa har'a maal hojjetti jechuun keessa hin oolu. Murtiin har'a kunoo salaaxaa murtee. Salaaxaa jechuun immoo baay'ee bareedaadha salaaxani. Yeroo tokko keessattuu ijoollee furdina qabdan salaaxaa kana fayyadamaa gisee raftan jechuudha baay'inaani. Waan kanarraan xiqqoo isinitti himuu barbaada. Ijoolleen keessattuu borcii qabdanii wantoota borcii balleessullee ijoollee baay'eetu gaggaafataa jira jechuudha. Karaa tokkotti na gaafatanii ture waa'ee borcii kana jechuudha. Borcii kana akkamittiin balleessaa furdadhee jira baay'ee furdadhee kan jedhu ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Innaa wantoota gootan keessattuu jechuun nama waan fakkeenyaaf yoo cungaarraa qabaachuu baattee fi keetii cungaarraa qabaachuu baattee loomii jechuudha. Yookiin viidiyoo isin hojjedha loomiidhaan gisee hojjetamu akkaataa isinitti agarsiisa. Garuu hin hojjettu jedheeti yaada rakkoo hin qabu akkaataa isinitti hime garuu viidiyoo immoo sadiif hin hojjedha. Maal gootaa loomii jechuudha. Loomii tokko fuutetuma loomii tokkicha san immoo hin cuufita jechuudha. Burcuqqootti cuufitee bishaan loomii sanii bishaan xiqqoo lasii fi qorraa jechuudha. Bakka bishaan malas jedheen jechuudha. Bakka qorraa bu'aa xiqqoo shoolitti mattee bishaan loomii isaatti qiccee jechuudha. Bishaan loomii isaatti qiccee bakka bishaan loomii sanii waliin garaa kee duwwattu osoo waan nyaatin jechuudha. Namni cungaarraa qabdan ilaa isiniif hin ta'u. Namni cungaarraa hin qabne yoo ta'e malee jechuudha. Innaa bishaan garaa kee duwwatti dhugdaa jechuudha. Ganama akkuma hirribaa kaatan jechuudha. Osoo hojiidhaan jammarin isa dhugdee hojii kee jammartaa jechuudha. Akka sa'aatii qursii kee yootti bakka inni suni maal godhaa borcii kee garaa keessaa sanii yookiin cooma garaa keessa jiru sanii waan hin guba jechuudha. Hin beektani loomiin hin gubaa jechuudha. Kanaaf loomii ittiin baay'isiniiti bakka fireen tokko gahaadhaa bishaan burcuqqoo tokko walitti burcuqqoo tokkotti naqxee yoo dhugdee dhugaasin jedha borciin kee bakka itti seeraa badaa jechuudha. Hin bada borciin jechuudha. Walumaa galatti ijoolleen borcii sirra rakkisa jechuudha. Maaliif sheeppii barbaannaa yookiin abbaa manaa keenya biratti fataa jennaa akkasuma immoo kafana yoo uffannellee warri nurraa hin bareedu jedhanitti waan jiraniif isinitti hime. Innaa loomii kana fayyadamaa. Loomiin kun baay'ee bareeda. Akkasuma immoo nyaata keessanitti nyaata keessa salaaxaa kana fayyadamaa asirratti jechuudha. Salaaxaa yeroo hundumaayyuu fayyadamaa. Salaaxaa osoo bakka yeroo hunda sii danda'amee galgala waanuma kafiifa nyaattee raftee akka salaaxaa kana baay'ee sii bareeda jechuudha. Wanti kafiifni immoo salaaxaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kafiifadha salaaxaan jechuudha. Innaa gisee raftanii maaliif garaatti illee isiniif furdatu isin jechuu barbaada. Garaa keessatti isiniif furdatu jechuudha. Walumaa galatti hirribatti illee isin cannaqu jechuudha. Fakkeenyaaf amma namoonni ruuzii nyaatanii rafanii akkasuma waan adda addaa nyaatanii rafan kuni mokoroonii waan adda addaa paastaa garaatti isin yennoo jedha. Bakka garaatti isin ulfaataa jechuudha. Maaliif ati gisee waan hin hojjenne waan raftuu fi yeroo sanii daajestii baay'ee ta'uu hin danda'u. Garaa kee keessatti hojjechuu hin danda'u. Innis sirra ciisa jechuudha. Innaa akkas gootanii namoota mee akkas gootanii garaa isin dhukkuba hin jiru hin dhukkuba yeroo tokko garaa nama dhukkuba jechuudha. Maaliif bakka nyaanni sun hin hojjetamne jechuudha. Garaa kee keessa ciisa akkuma ciistu sanillee ciisa garaa kee keessa jechuudha. Garuu immoo salaaxaa kana yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Salaaxaan homaa wanna tokko hin ta'u jechuudha. Salaaxaan baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo inni sadaffaan namoonni kasii wallaaltan jirtan kasii jedhama. Biyya keenyatti maal jedhamti goommaattiin akka xiqil goommanaa jiru tokko biyya keenyatti maal akkan jedhamu wallaalee xiqil goommanii miti. Akka xiqil goommaniitti ol dheerata xiqqoo inni akka xiqil goommaniitti marama malee
ol dheerata walitti maxxanee akkuma goommanaa san jechuudha. Walitti maxxanee dheerata garuu dheerina baay'isa hin qabu. Kasii jedhama biyya Arabaa kanatti hin beektan. Ijoolleen Araba jirtanii caalaan warri borsii qabu ijoolluma Arabaati. Kasii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kasii san sirriitti nyaadhaa argattan yeroo kamiyyuu akkasuma osoo waan tokko nu isaan qabatanii nyaatanii baay'ee bareedadha jechuudha. Akkasiin hedduutu akkasiniif tola jechuudha. Akkasiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa qallina isiniif kenna jechuudha. Maal gootanii baalli magariisa isaa gubbaarraa suni baay'ee nyaachuudhaaf xiqqoo ishee namatti hadhaa akka malee yoo timaatimii wajjin hojjetatte malee goommana akka goommana itti qiraxxas gootee hojjetatte malee wannoo asfarii keechisaa akka wannoo hin jiraamte bulee sun keechaa san isa nyaadhaa dhugaa asirratti nyaadhu jechuudha. Xiqqoo akkas jechuu hedee baay'isa nyaadhaa asirratti dhiqadhaati jechuudha. Dhugaa rabbii inni baay'ee akkasiin immoo jammar sin qallisaa jechuudha. Yoo salaaxa mana hin jiraanne ta'e yoo kasiin jiraates ta'e isaan kanneen fayyadamaa isin jedha. Dhugaa rabbii isaan kanneen fayyadamtan taanan jijjiiraman argattu jechuudha. Anamma yeroo tokko malee yeroo tokko bakka salaaxaa kana nyaadhaa beektanii irra caalaa jechuudha. Cufaa amma dhiise malee duraan salaaxaan lubbumatiyya jechuudha bakka. Ani mana deemutti midhaan keessaayyuu wanta aramni hojjette hin jaaladhu nyaadhus hin jaaladhus jechuudha. Dhugaa isin jedha. Ani mana Arabaa dhaqee wanta aramni hojjette hin nyaadhu. Yoo midhaan yookiin akkas kun ruuzii alaa dhufe yoo ta'e malee isaayyuu kan foonii nyaadhu kan lukkoo ta'e malee innaa bakka irra caala salaaxaan bakka nyaadha. Bakka salaaxuma nyaadha jechuudha. Bakka naqotti irra caalaa jechuudha. Maaliif bakka isa natti tasmaamaa salaaxaan kun baay'ee natti tola jechuudha. Akkasuma immoo isin bareechuuf illee salaaxaan baay'ee bareedadha. Kanneen fayyadamaatii ilaala warri borcii qabdan keessatti warri borcii qabdan immoo wanni nama isin jedhe kana waa fayyadamtani borciin keessan hanga tokko isinirraa qannasaa jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata ulfaataa yoo isin jedhu fakkeenya kan akka ruuzii, mokoroonii, injiraa qixxaa namni kunillee qixxaallee si furdisaa bar qixxaa nama bigaalaa gosa furdisaa. Dhugaa rabbii hin furdisu jettan malee kan akka qixxaa sanii si furdisu hin jiru. Isin furdisaa jechuudha. Innaa waan kafiifa nyaadha. Yoo immoo salaaxaa hin qabne ta'e inni arfaffaan ammallee yoo salaaxaa manaa hin qabne ta'e inni arfaffaanii daabboon hin jiraamati. Daabboo yookiin saamuunii jedhama. Saamuunii yookiin tostiis haa ta'u. Isaan kanneen jechuudha. Waanuma argattan wanna jaalattan yoo laban jedhamu illee jaalattan yoo jihuunis jaalattan yoo fuusuudhanis jaalattan wanta jaalattaniin jechuudha. Marabbaa wantoota akkasiis wanta jaalattan yoo ta'e xiqqeessati keessa godhaati. Aaleen jiraamati aalee kan jedhamu kan itti gadi qabamuun tokko kan tosti annuudhaan shaandusha gizee hojjetta itti gadi qabamuu san isaan goggosaadha qixxaasan yookiin immoo daabboo isaan goggosaati akkasitti isaan nyaadhaa isin jedha. Goggosaati waan tokko keessa godhadhaati goggosaa isaan walitti qabaatii isin goggogu akkasitti nyaadhaa. Namni furdattan immoo warra furdattan isin jedhe malee warri kun waan akkasitti nyaatan isin godda'a. Isin namni kan akka kootii kan nafa hin qabne yoo ta'e isin godda'a jechuudha. Innaa ani duraan akkas nyaadhu ture waan akkasii kan nyaadhaa ture jechuudha. Innaa baay'een qalladhe waan ta'eef amma furdina san barbaada garuu furdina akkasii sanillee hin fedhu garuu xinnuma wayiitiif fedhaa garuu na dide isiniin jedha. Innaa kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana godhi bakka gizee kamiyyuu kan nyaachuu qabe yoo misaa ruuzii nyaatte ruuzii kee xiqqee waan kana fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni gaafii yaadaa fi qeeqayyuu qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma warri maara kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jaaladha. Carraa gaarii itti fayyadamaa.